Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baleewwan koo hundumti keessan akkam jirtu nagaa keessanii fayyuma nagaan keessan lafa jirtan maratti isiniif baay'atu isiniin jedha obboleewwan keenya adda waa qabaddeeni wanni dhufe wani namni Oromoo ta'e kan Oromoon ta'e Itoophiyaan guutuun irraa saa waggaadha waggaa ga'ee jiru haasa'uun isaas waggaadha waggaa ga'e malee waa furmaatan arganne wama keenya jechuudha waa biraatii miti waa'ee dhuma keenya waa'ee keenya maanni waa'ee keessan maanni jechuun keessan hin oolu waa'ee keenya waa'ee ijoollee Suudi Arabiyaa jirtuuti ijoolleen Suudi Arabiyaa jirtu duutis ittuma fufee jira qabaan ittuma fufee jira achitti dhumuunis ittuma fufeetuma jira wanni irraa qannas tokko hin jiru kanaafuu obboleewwan koo hundi keessan iyyuu hin argaa jirtanii yoo sagalee ta'uu wanni namni sagalee hin ta'in hin jiru namni hundinuu sagalee taana waa guyyaa ji'aa fi akkasiiti miti kan waggaa guutuu namni irraa iyyaa jira garuu kan kana godhe rabbuma iyyuunis faayidaa hin qabu iyyuu wanni iyyamu yoo namni namaa birmateedha wanni iyyi tokko sagaleen tokko wanni ba'amu yoo namni dhaga'ee namaa birmateedha dhageettii yoo godhateedha dhageettiin godhataa hin jiru kan warra guddaan iyyayyuu godhataa hin jiru keenyaa miti taanuma daraatti darbinee iyyi nagaamee jenneeti garuu waa'een keenya kuni akkunus akka nama tokkooti ilmoon namaa kan mana hidhaa keessatti dararamee du'aaru kuni waa nama miidheetiis miti wanjalaa abbaa wanjalaatis miti nuti Suudiin takka dhufaas kan dhufaa jirus kan darbaa jirus Suudiin waan nu godhee hin beeku nuti Suudiin durumarraa hojiin isaa kana nama waraqaa iyyamaa biyya isaa keessatti hin qabne qabeetuma hidhaa kara biyya isaa galchaa qabiin Suudiin duruma waan adda addisiin bahe miti garuu mana hidhaatti hafuun hamma addisiin nurratti bahe zamana boodaa kana jechuudha erga mootummaan maqaa keenyaan maqaa Oromoo jedhu nufee dhaabbateeti Suudiitti hafuun nurratti nurraa jammaree jechuudha achi as manni biyya galuu dadhabeedha keenya waa'een keenya Suudii komannaan Suudii komanu tokko hin jiru ammas namni komannu hin jiru rabbumaa keenyatti harka yoo liijine kan dandeessanu akkuma dandeettii keessaniitiin haaluma amantii keessaniitiin haaluma amantii bifa amantiin keessanitti isin ajajeen du'aa ijoollee keenyaa kadhadhaa furmaata rabbiin fiduuf ijoollee Suudii ka jirtu kana keessa rabbiin furmaataa fiduuf jedha calliftanii taa'inaa du'aa kadhadhaa adira obboleewwan koo hundi keessanuu kan sagalee koo kana dhageessan calliftanii taa'inaa namni du'ee jechuun amma kunoo sa'aatii kaleessa kanaa waa hunda asirra deemaa jira du'ee feestaala keessatti feestaala zubaalaa yookaan qoshaashaan itti walitti qabamu keessatti ilmoon namaa hin du'ee du'aan isaatu deebi'ee feestaalaan qabame jechuudha kiisa zubaalaa jechuudha zubaalaa jechuun kiisa qoshaashaan itti gatamu jechuudha utuu jirru kana arguurra nus wanni nutti adeemaa jiru ofuma bakkee jirra malee yaadni keenya hidhaa jira kana laalaa biyya kana keessa jirra kan biyya kanaan ala jirtanu kan addunyaa kana irra jirtanu hundi keessanuyyuu erga iyyuun faayidaa dhabe amantii keessan hin rabbiin nu kadhadhaa maaliifi nama dhaga'uuf qaba nama dhageenyeef qaba nama hundaaf hin dhaga'amu du'aayin kan nama tokko yaa rabbi jennaan tokkichaan dhaga'amuti furmaanni dhalatuu malaa jechuudha kan gufuu ta'e ijoollee keenya karaarra dhaabbatee akkasiin kara biyyaan galle godhaaru kana rabbiin karaarraa akaasuudhaati du'aayetti nu kadhadhaa maaliif obboleewwan keessan nama tokkoof nama lamaa miti shamarrantu keessa jirti ilmoo daa'ima keessa jira nama tokko lamaa miti nama sadii miti nama kumaatamaan lakkaa'amu kuma shantamaan kuma jaatamaan lakkaa'amu kan mana hidhaa keessatti du'an jiru kuma dhibbaan lakkaa'amudha sagalee namni hin ta'ineef hin jiru sagalee nu ta'a jechuurra rabbumaan keessan nu kadhadhaa amantuma qabdan hundumaa uumatti nu kadhadhaa rakkoon kun rakkoo mootummaa nu beef keessa jiru kanaati miti mootummaan nu keessa jiru kun durumaayyuu hin qabaa hin hidhaa hin galcha hin qabaa hin hidha hin galcha beekamaadha akka inni qabius akka inni hidhus akka inni galchus garuu kun akka hin galfamne godhamnee asitti daangeffamuunii fi haala hin galleen as keessatti haala duunu haala du'aaf saaxilamnu kan nu godhe nama biraatii miti nama keenya mootummaa bifa mootummaa ta'u hojjetteetu waan kana keessa hojjetan usa ta'u garuu alaa kulli yaaluun wanni nu jennu nama karaarra ciisee daangaa nutti godhe akka nu hin galleef ilmoo obboleewwan keenya obboleettii keenya mana hidhaa kana keessatti dararee lubbuu isii dabarsaa jiru rabbiin isa karaarraa haa dabarsu nama karaa cufee taa'u kana rabbi karaarraa haa dabarsu jedhaati du'aa uumatti nu godhadhaa obboleewwan keenya kan mana hidhaa keessatti lubbuun isaanii darbaa jiru rabbiin kan jannataa haa godhu nuti kan argine irraa haasofna kan hin argamne kan kana caalu baay'ee jira kun kan ijoolleen danda'anii yookaan viidiyoo waraabanii gadhiisanidha kan hin argamnes baay'ee jira kara shamarraniitiinis kara daa'imaatiinis kara ijoollee dhiiraatiinis manni hidhaa kun bakka tokko lamaa miti biyyattii kana keessatti manni hidhaan guutummaa hidhaati mana hidhaa guutuu keessa namni keenya kan dhibeen jiru kumaatamaan lakkaa'amee jira namni keenya sagalee ta'uudhaaf namni laadhaatti sagalee ta'e
irraa dhaabe tokko hin jiru. Sagaleen kun dhaga'amaa hin jiru. Wanni iyyanuun dhaga'amuudhaafi. Hin iyyamaa hin dhaga'amu, hin iyyamaa dhaga'amu namni itti birmatu hin jiru erga ta'e nama dhagahaa callisu kan. Nama tuu dandeettii qabu dandeettii nama galchuu qabu beekaa karaarra taa'ee nu dhowwu kanatti rabbumaan nu kadhadhaa rabbii waan dadhabeen qabu. Namni sagaleen ta'in hin jiru. Guddaan keenya sagalee taane xinnaan keenya sagalee ta'eera uummata ijoollee suudiiti waggaadhaaf deema namni kan sagalee ta'aa jiru. Iyya namni iyya wanatti yoo birmatamne furmaani dhufu tokko hin jiru. Namni keenya du'aan guyyaadhaan itti fufee deemaara duuti irraa dhaabbataa hin jiru. Kan ala jirutu caala namni kan mana hidhaa jiru biyyattii kana keessa kan ala jirutu caala. Ammallee namni qabamee dhume seetan malee namni qabamee dhume alallee baay'ee jira. Kan ala jiruttis furmaanni isaa kanuma. Kan ala jirutu irra yaada keessa seenee jira. Maaliif qabamnu achi dhannaa kan alaalaa namni ala jiru akkitti taa'ee bulu akkatti teenye jiraataa nuti of beeka waan ta'eef du'aa hidhuma kadhadhaa akka furmaanni karaan kun banamu kan karaa kana taa'ee karaa kana nutti cufaa jiru rabbii karaarra nurraa akka sodaatee du'aa hidhuma kadhadhaa obboleewwan keenya. Ankoodhaamsii wanni isinitti machuu dhufeen amantuma qabdanuun amantuma keessaniin kiristaana muslima waaqeffata hundi keessan amantii qabdanu keessaniin akka itti isin ajajuun du'aa rabbiin nu kadhadhaa. Guyyuma kana keessa namni risaalaan kun isin bira geesse rabbii jedhaati du'aa hidhuma nu kadhadhaati furmaaniin argama yoo du'aa hidhaan ta'e malee sagaleen namaa dhaga'amaa hin jiru iyyi namaas dhaga'amaa hin jiru hinuma iyyamaadha waggaan gahe namni numa du'a hinuma argama viidiyoon numa xinnaan achi keessa jira guddaan achi keessa jira daa'imni achi keessa dubartiin achi keessa namni kun nama tokko lamaa miti nama dhibbaatamaa lakkaa'u du'aa dhumuuf eegamaa jiramu. Namni kun maatamaa kun hinuma haa du'uutu eegamaa jiramu suurii garaa laaftee nu dhiisatti mootummaa Itoophiyaa garaa laafee achi nu fuudhaara furmaanni isaa hin jiru. Furmaanni isaa maalii karaa rabbiiti. Rabbumatti yoo du'aa cinnee rabbiin nu kadhattan nama rabbiin keessaa dhaga'u nama tokko hin dhabne. Furmaanni dhufa. Furmaanni akkatti dhufu jira. Jabaa nu laaffisa. Jabaa nutti jabaata kan nu laaffisa. Yoo nu laafe malee immoo furmaanni hin jiru. Humna keenyas miti ofirraa dhowwuu hin dandeenyu. Wanni namni kun waa'ee siyaasaatii miti kan inni qabame hidhame. Biyya kana keessa waraqaa hin qabdan jechuudhaaf qabame hidhame malee mormiidhaafis haateetis miti kan inni qabame. Saameetis miti kan inni qabame. Humna hojjeteenis mani kan inni qabame. Sababaa waraqaa eenyummaa dhabuu bichaatiin qabame hidhame mana hidhaa keessa dararamaa jira. Kanaafuu isin irratti inni irradhu kan warri risaalaa koo kan dhageessan amantii qabdan hundumaa inuu kadhadhaa. Akka isiniin jedhaan nagaatti wassalamu alaikum.